اتفوفا جوهر مايكين كيسن ulfa dugala to Mustafa Jarratul Loda magajate lencha sawa ulfa dugala to mi wa yamba re ko hafter ra kan marra ant kasha dubaju fede ewan de masla jiman hala de muharam ju khana yaro edga de biya to re onno ni khana dura dugada biyete nya khaysa wonni haram hidduda lagam tasla duluman tenya yaro hunda irra dubaju qabbu manne farsho khana da haga bakka garte abi awan magaalada kole laki achitti gurguramu jira khana ras la duro dubatani wan ayani tibu ifa abilisa wadi hanamu wali be khana matadure gurani khana ra dudu batani bare da hat ifa gado khone wan dine du be khor nama barba jifte wan mo biyo leisa bu jannu wan biyo leisa nagay nama hunda afgari nagay abuja nagay nama hunda afgari gutinis nama hunda af gutina tanan arra oromo fi oromia arra ko adda ifin harkasitin ummatte fitan rakkana garagaratin tilufte heddu jira immo khanara wani jiru akkatan amma jiru khun Ethiopia khaysa akkata lama kenna mullatan motumman kuwan adda base be ko qabu walama dina khayo dina durang la fajiru dina oromo fi dina Ethiopia jira dina Ethiopia warra kharab ha khanan Ethiopia masana himfene geography Ethiopia kaysa jiraja Ethiopia fedin kamne tuman amanne dini oromo mo warra kabat naftanyaste tibelefiste khun dina oromoti dini Ethiopia mo khan Ethiopia masana jere dina Ethiopia mite maka Ethiopia ju hindi dane ti fayeda maniti de mama hamale warre baha khun khan arra bijini jala gure ittana sa godate wa hunda godate amane boba banef kan charrum egachu jiru jira yo gara kabati lolli egalame asma ha ummat oromo khanatti ibide egalu daftaw qoppa khana hunda motumman tul iya ter tulalu qabti rakkon guddon amma la oromia fi oromo terra demu jirtu rakko siyasati kabadi male rakkon akasabati gurmomna sab oromo terra demu jirtu bahatana jirti ammo bahatana amane ibjala gure bolo kan ko siti ke fi marron ka siyasa ilmana ada abatu bawanta ka bartu ta khoro jinse fi do siyasan khanafu rakkinni arra sab oromo terra demu jiru danga oromia kebarra egale hangana no kabat garaba khana wara de mohana tiyefana te khanani rara mo kaban ja ulfa nagara to ma wan charra hara han tanif kala to ulfa do اوكي ما شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيكم الفات غلطوما ما شاء الله ودايغان تيسن غيم بوتاني يونا الفات غلطوما دا يرو غباب دو يالين جماتا وان قو سينر كغبابسه غلطوما يا دبريدا دوغال لا فجرتو تانوما تواي جمان هندو اكسموني بربانو كلاموني كون ديبنا كون كليسني بربانا تانوما حرام على ور مرتيسو جراسن ان شاء الله امو فرما ترغچو قبدين ردديبنه دوبنا دين لا كركيسن كان ور سياسه لا كركيسن كان ناولو مايتينان هغنا جنة سومي ده هيرين كيت سومي جرتا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفهم موتير في كاوكتي أيه قالتهم يا دبريدة أنا وارد ما بايل لران بدو فسنجي تنبيكو أكو كوتي موتما وان تبو بيو فيتي وابو سيو كامو وان ديني دي بيا سنيو كان درغوتا هجيرا أوركو توكو yo sera base sera motuma safudatum dirqama kenya hundumafu jimani yani akka yani wa malallettu kuma dineede takuma siya akuma wantuma tokkottu wantum suusi qabu kamu yana akka kotti chun biya buan qabu dargaggoonni yeroo baay'ee se qabatanii deemanii yani habadu jecho sontai motuma wanta kana qaqannasu dhorguu danda'a suusi kamu akkuma biyyoota araboota hunda keessa argaa jirru jechuudha biyya hundattu argaa irraa biyya tokko seera mootummaan baase qaanuna mootummaan baase alatti buluun dirqama biyya saniiti jaalanne nama biyya kenna kana ka iyyu yeroo baay'ee malee seera mootummaan baase kanaafuu isaan mootummaa waan ni baase sat beekaa odoo shekkoleeyuun ta'in
wanta mootummaan biyya tokkotti baase fudhatuun dirqama uummata biyya Itoophiyaati. Kanaafuu Itoophiyaan warri Itoophiyaan biyya kennaa miti jedhu jira. Immoo akkasuma warroonni kaabaa kun immoo yeroo fudhatan Oromoon nu bulchuu, Gaallan nu bulchuu, mootummaa Oromoo kanallee baafne Gaallaa kanallee biyya hin qabani jedhu waliin irrattillee hanga isaan Oromoo arrabsanii xiqqeessan mootummaa bira darbanii saba guddaa kana xiqqeessan nu bulchan akkamiin nu bulchuu danda'anii. Itoophiyaan isaan amma bulchaa jiran kun baddee erti Itoophiyaa durii miti. Itoophiyaa dur nu alaabaa takkaan bulchinu miti. Biyya nurraa fudhatanii jedhanii jedhu jechuudha. Muutii godhi namni amma seenbisa. Kanaafuu Oromoon immoo sa'a tokko taanee uummata kana ofirraa dhoorgunitti mootummaa mormuu maal faallaa jara faana waliin dhaabatudha jechuudha. Jarri kun maal barbaadu? Oromoo balleessinaadha malee kan mootummaan nu miidha muummicha ministeera qofa miti kan isaan balaaleffatan yoo argitan ta'e Oromoon akkana nama godha, nama qala, nama keessatti biyyoota hundatti nu ibsan jechuudha. Baddooma Oromoo kana jechuudha. Oromoon garuu isin yoo argitan gandaa wal qoodee miidiyaa irratti illee gocha suukaneessaa siyaasan ta'a ganda wal galchee gocha jarri jetteessan ragaa ba'aaf jechuudha. Kanaafuu amma yeroo kanatti warroonni amma fakkeenyaaf faallaa mootummaa deeman Oromoo ta'anii hayyoota Oromoo haa ta'anu marii mootummaan isin waame kana maaf diddu? Nagaa mootummaan itti isin waamu kana yeroo baay'ee mootummaan koottaa tokko taanoodhaan hammataa jedhu kun immoo isiniifillee hin ta'u. Mootummaa wanti sodaatuun qabu kamuyyuu ofirraa dhoorgaa inni argaa jirtu warri biyya diigadee biyyatti deebi'u kamuyyuu ofirraa dhoorgaa sa'aatiin nan dheeressina fakkaata. Yaadni keessan baay'ee namatti tola yeroo baay'ee. Kanaafuu immoo warroonni har'a Oromoo taatee faallaa mootummaa deemtu kun of laalaa jechuu barbaadettini. Jarri kun gaafa dhufan hunda kennuyyuu nu jiraachisan. Carraa jiraatu miti carraa afaan dubbatu isiniif hin kennan. Kanaafuu galatooma. اوكي فياتي جزاك الله خيرا بارك الله فيكم الفاد غلطوم سومي يا دكي بريدا ما شاء الله واي جما رتي سين كان كارت حرام على توسونتاني وروني سمونا مدوچو كمو واموتو مان سيرا باسيس ريسو قبا ورجما قبو دردر لجما تكيفچو قبو نسين كيت كانو مچو روا كتب دمي غدا يرو وارم دبت سوت متا چقسا ان شاء الله ون مسر دبن وان مرتي سنومتي يا دك نتنم ندنوچو الفاد غلطوم سومي جزاك الله خيرا بارك الله فيكم اما نمني تانسيك نو في طاهر سيف كنا دقيقة تيتي فيا دميلين جنا ما تجري تطير أنا وارد تم سينتيو بس كنا بسيبرا وتالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجاهم يكم جال مصطفى ديو كان عند لما ينشر كني بديه. أوكي. كان أفوت دوغلا توم أبونو تي هذا كان كده كرا موتما بيجينو متياتو موتما رجلي. Atu mootummaa guddaa haqa qabattee rabbiin qabattee hojii uummata Oromootiif dubbatta. Kanaafuu nuti waan jechuu barbaadu malama waan sadii yoo waan jimaa kaafne olomaa'onni gurguddaan illee xiqqoosii waan xaajii kana hin nyaadha. Olomaa'onni gurguddaan al-imaan az-zawaahirii warra akka Dr. Zeldaanii caatiin haraama osoo hin taane waan ittiin isiin nama fidditu haraamaa. Ta'anii dalagaa dhiisuu, salaatuu dhabuu, bakka hin taane dhaquu jiran. Amma kun rakkinna hin qabu. Oromoon Islaamaa, Oromoon Hararrillee Islaamaa, Baali Islaamaa, Arsii Islaamaa, Oromoon marti Islaamaa waan Rabbi dhoogge irraa fagaatan. Rakkinni hin jiru waan Rabbi dhoogge. Na ragaartanii? Haaloo. Isin dhaga'u jira muutii irra. In dhagamaa akka sagalee isin hin deebneef muutii irra of kaa'e isin dhaga'u jira akka gaarii tuufaa inshaallah. Kanaafuu maal jechuu barbaadeetanii? Ummata yeroo tokko dhiifamaa warroonni akka isaan as deebi'anii fi wanni kun ka'eef amma nuti haraamaaf halaala irratti wanni dubbachaa jirru irraa Hussein Tanjimaa olomaa'iin furmaata itti kennuu qabdi. Wanni kun uummanni keenya beekee gar takkatti haraama moo halaala
ammoo akkatti waan ulumaayin jetti fudhata ummanni musliimaa jedhaa jirra namni garii waa'ee jimaa dhiisa bira kutaataniif waan murteessitu diinni kana keessa fayyadamu ummata musliimaa mooraa lama qoodu ulumaayin teena wal dhabaa jirti kun akka hin galleefi waan kana kaafne ammoo sagantaan keennadha waa'ee kana qabataa namni kaasaa jira malee yaada waa'ee biyya keenyaa akkuma duraa marii keenna itti fufna haga isaan as deebi'aniif dubbadhe xaayir jechuudha kanaaf san akkasi fudha ammoo as dhuftanii haraama halaala jechuu hin dandeenyu isinirraan fudhannu sheen illee adda dhufee akkas nuun jedhe ulumaayin Itoophiyaadha gartee alhamdulillah ulumaayii qabna wal gahanii mari'atanii laalanii hadiisa quraanaa takkan jire namu walii gala gartee ulumaayii rabbiin hangoo kenneeftu nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam adda nabiin hin jiranii waayin bu'aa jirtu hin jirtu adda ulumaayii jirtu talatu wanni akkanaa yeroo gale furmaata namaa godha jechuudha kajeel dubbachoo jiru isii kana jechuudha kanaaf akkas yoo isaan as deebi'an xiqqoo hajatu qabate na fakkaate yookaan isaan gabbuufne nama biraatii kennaa yoo isaan as deebi'uu dadhaban yoo deebitan ammoo dubbadha yeroo teena saammachuuf isaan ol deebifna na biraatii kenna inshallah okay haga isaan dhufanii fi gumaa koo isinii kenna قالتهم المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفوفا دقيقتي سلالة حي فيادي أمة خيني أنت حرامي بهلا الإنسانو تو ربي خيسان أركن كاير سن خنا نموت سمو سادة تافاي داو ربي نقلي نخنة وان هم تو في تولتو أقلي أدبيت نخنة سن نمو عفاي داو أن سن تيم برخوتا قروا موتن قمت سياسة بيتين هذه تندي يا مصطفى موتما تنا نتدوغ ماتي تكاتو غرتي موتما المان اوروموتي مقلتوان اركين فخيساو هررقين إجا قدوم فتي دي غرتي جودا إجا قدوم فتي المان مو اورومو تاودان غرو إجا قدوم فني موتما تنا دي غروم كينيا هررقين إيرو بدينو تاتمو مو غارينو تاتي غافي يتو خيس جراجة جودا أما maal jechuudha kuni mootummaan tun akkaan mallaalee arkutti waan halaalaan barbaada odoo jettuuti kaboobaa jalaa duraa bu'uu jiran fakkaatan. Qajallo dhaggeeffadhaa warri federaalaatiif warri oromiyaatis. Kuni maal jechuudha mootummaan tuni mirga ummata keenyaa keessaa mootummaan oromiyaa nagaya ummata keenyaa eeguun tarra jiru. Federaallee ammallee yoo naannoo lama iddoo rakkoon jiraatte seentee tan rakkoo sanii kun irra jiru jechuudha. Arra silaagaa ilmaan Oromoo ta'anii akkuma Tigiree san sodaatamu qabna. Akkuma Amaarri dur sodaatamu san sodaatamu qabna. Garuu arra ni tuffatamne. Akkaan tuffatamne. Disembar takka irratti waraana naannoon Somaalee ummata jaarsootirra kaafteen guyyaa meeqa dura guyyaa 3 dura miti moo guyyaa 4 dura bara. Kaafteen guyyaa lama keessatti nama 350 nurraa wareegame. Nama 350. Lola saniin jaarsoon akkasumaan cabsitee jara san jijjigoneeti. Wanni ajamni asirran nurratti heetuwa. Naannoon Somaalee daarim kanatti dhaladha yoo dhaabbadaniin harka daarimu walakkaa jaarsoo bakka sanarra alaabaa dhaabbachuuf jechuun lolli san kate. Hogga ummanni keenya wareegamee diinaf irraa deebise warra federaalaatiitu fuudhee jijjigo keessaa pirezidantii Somaalee daarimu geessee akka isaan nurra labsatanii nurra dhiichisan odoo nuti reefka keenya lafaan kaafatin odoo madoo teenya lafaan kaafatin nurra dhiichisan lafa teenya jennee nurra labsatanii jechuudha. Tufa ummata keenya mootummaa teenya moo mootummaa Somaaleeti. Mootummaan Somaalee tuni jaarsoon hulaadha. Hulaa sibiilaati jettee lafa keessa jaarsoon hulaa sibiilaa ta'eef duraa kaasuu dadhabne. Hulaa tana cabsinee yoo seenne ilaa Awaash meelaa yaana jechaa jiran miidiyaa isaanii guutuu irratti. Maqdishoo akka Jabuutti irra miidiyaa wanni dubbatu jaarsomaa fi lola Somaalee fi jaarsoo hidduutte. Oromoo keessaa nam tokko namni maqaa kaasu hin jiru. Dhumicha nama keenyaa san namni tokko maqaa kaasu hin jiru. Warri bakka nu bu'e tokko maqaan kaasu. Maaliif mootummaa federaalaatiitu waan kana murtee kanneef jechuudha. Mootummaa Oromiyaatiitu waliin ta'ee jechuudha. Amma duranii yaadattan mootummaan Oromiyaa akka duubaan jaarsoo dhabe. Isin ibseetiin ture amma duratti. Nuti nuun galle hoggaas
arrammoo dirreen nu baatee jechuudha. Mootummaan Oromiyaatti duubaan jaarsoo dhawaa lafa jaarsoon dhiigarra gannattee lafa Oromooti jettee Oromiyaa jala deebifte aanaan lama arra akka mataa fi boquu adda murameeti idduu tana Soomaaleen dhuftee labsatte jechuudha. Hayyiga warri chiigadii kamaa ta'u aanaan lamaan san. Ni dhabamamoo Soomaaleen dhabamsiisuu malee uummataa wajjinillee nu qabachuun feetu. Daari ummata irraa buqqaasanii aanan fuudhanii karaa kun baala keessa qubsiisan. Lafa sana mana isaanii fidanii irra qubsiifachuu jirti Soomaaleen. Ummata keenya wanni mootummaa Oromoo jawaan amma dhuguma rabbitti ani isinitti hin kijibu naanafne. Maaliif mootummaa Oromiyaa yoo mootummaa Oromoo taate lafa Oromootiif haduutti. Dhiiga Oromootiif haduutti. Daangaasii eeggatti. Ummasii kabajaa gooti. Ummanni jaarsoo aboo yoo isin dadhabdan naannoo haa taanu jee gaafii kaase jijjigo magaalaa teenya gudditti fitadhee magaalaa teenya gudditti yoo jaarsoon naannoo taate magaalaa gudditti godhannee deebifanna. Maal jijjigoo deebifanna? Lafa nuti harkaa qabnu har'a kunoo guyyaa Disembar 3 irra kannamee fi alaabaan Somaalee walakkaa jaarsooti. Lalisu jirti. Garuu jaarsoon tarani fudhatti numa dhabamti malee hin fudhattu. Ammoo kan nufitu eenyu mootummaa Oromiyaati. Kadee garuu eenyu fuuli mootummaa federaalaati. Mootummaa naannoo Somaalees kadee garuu jiru mootummaa federaalaati. Kan mootummaa Oromiyaas akka nu dhabamsiiftu Somaalee wajjin kan godhu jiru eenyu mootummaa federaalaati. So ummanni jaarsoo Oromoo irraa bakka dhabe Oromiyaa keessaa bakka dhabe Somaaleen nufitu jirti mootummaan Oromiyaa nufitu jirti. Mala nu dhawaa isinin jenna Oromoo guutuudhaan. Mala nu dhawaa nuti takkaa dhabamu takka ammoo hireen biraan jirtu Somaaleen nu fuutee lafarraa nu dhabamsiiftee uummata sii lafa siirra qubsiifachuu. Fayyaa dayaa. Galatooma jazakalaa keeraan gumaa koo ulfaadhaa akka daqiiqaa isiniin daballadha jarjara guyyaan jimaatallee namoota jiran kanaa kennee daqiiqaa 5 fayyadamanii ba'uunnaa dhaga'u jira warri dhimmi ilaaluu wanni hundinuu akkuma duraan waliin dubbanne warri mootummaallee as keessa namoonni dhimmi ilaalanillee hawaasnillee dhaga'u jira ulfaadhaa galatooma. Farid Hussein Farid Heren Tessen daqiiqaa 5 teessanii fayyadama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Galatomi ayyuna ma ulfaadhu anis danuna sawu ammumani aga jiru sanan irratti eenyu ta'u inna guddaan si ordobna gaafuma duraatii kaafnee isin ordobna edde dhugaan jiru jajuus miti arrabsuus miti edde tachaamu qabu tachaa jirtu edde immoo dhugaan jiru immoo bira dhaabatamee itti himamaa jira ulfaadhu kanaaf jenna haa ta'u tennani kan jimaarraa kaatuudha gideen jedhu ayyaada kennuu miti amma komantii tokko waa jalatti ni dubbisaa jira. Komantii jedhamu bunnis qilleensa balleessaa innis ageeddaramu ajijjiiramu adhabamu isa jedhamu. Kun sana ta'uun qabu jechuudha. Ulamaan keenyas kabajamoo warri dhagaa jirtan simmeetiidhaan utuu hin ta'in silleetiidhaan gattaa'ee walii galee labsuu qaba. Waan labsuu qabu malee caatii muslima bichamittis kan qaamu hundinuun qaama. Garuu keenya ol bahee gidi akka kana waliin jedhee isa caatiirra sanni jechi namni bakkee nu taadhabaa jiru nu ilaalaa jiru kun sirraa'uu qaba jechuudha. Wayin bunni eddee bunni itti jiraatu wayini godina biraa ta'uu danda'a naannoo biraa ta'uu danda'a. Kanaaf bunni akka amma naannoo keenyaatti akkuma naannoo keenyaatti xinnoo si gidee waa'ee shari'aa warra shari'aatiif dhiibna jechuudha. Gadi qabatanii warra nusidhaa wal arrabse namannu arrabse ekilee takkana nuun jedhe jennee silaa itti mannutu wal arrabse kun immoo safuudha jechuudha. Beekaan beekaadhaan gattaa'ee walii galee waan ulamaan irratti walii galee waa tokko rakkoon qabu in fudhatamaa kutaadhaan miti inni jimmaas mormaa jira inni lubbaa booraan mormaa jira inni qaamu in ta'a jedhu inni kaan hin ta'u jedhu naannoodhaan utuu hin ta'e kitaabaan dubbatamuu qaba namni eenyuun immoo akka saruusi waa dhaabeesi akka saruu namni jedhu hin jiru dinagdee kan biraatiin bakka buufachuu danda'a yoon ta'u jedhama yoon ta'a jedhama akka naannoo keenyatti amanuu biratti fakkeenyaaf jechuudha akka kootta naannaan qaama akka kootti hojii balleessaa jira jechuudha
hojii balleessaa jira gaafa jedhamu namni jimaa kana qaamaa jiru ikonomii sin balleessa yeroo sin gubaa jira hojii sirriitti hojjetaan jiru jechuudha. Isa kana warra beekaadhaafan kun maal fidaa jechuu jara taa'e kana wal bira qabee gar tokkotti deebisa malee miidiyaa irratti ba'ee beektonni nu irraa abdii qabnu waa meeqa murteessuu danda'anu gadi qabanii yoo sirreeffatan barbaachisaadha. Inni kan biraa miidiyaa irratti miti jechuudha waan hawaasni biraa warri naannoo biraa Amaaraan warri turnu bite. Tokko tokko waliin jiraachisanuu maal jedhaa ture jechuudha. Isa kana walii obsuu dadhabuutu walirrabsuu irra wal cabsuu isa kana dana ta'e jechuudha. Wamti amma tulfaadhu wanta nuu kaafte wanta nuu waan hojjetamaa jiru yoo eenyu ta'e lafti hanqinnis immoo hin jiru jedhamuu hin danda'amu. Hanqinni jiru immoo sirraa guutaa deemama jechuudha. Rakkoon bulchiinsa gaarii jiraachuu danda'a. Rakkoon maaluu jiraachuu garuu irra caalaa maaltu jira? Guddina jira, jijjiirama jira. Inni edda rakkoo ta'e immoo waan bubbucuusi irra walii darbu miidiyaa irra baanii akkana ta'e akkana godhee walii obsuun yoo sana taane yoo wal deegarre yoo wal tumne ca'uu dandeenya jechuudha. Oromoon waan hin bulchineef hin qabu jechuudha. Maal ayyuudha mootummaa akkanaa immoo warra ergasiirraas immoo odeeffannee beekna waliin akkanaan jiru jechuudha. Warra Awurooppaadhaan Ameerikaadhaan morkataa jiru jechuudha. Gidee akkana jedhanu tokko tokko faarse bulaadha. Faarse bulaata akkana jedhaa jira jarri faarse bulaadha miti kan qaawwabane gibsi bar waa meeqa akka godhaa ture jechuudha. Waa meeqa akka nurratti garbummaa labsaa ture jechuudha waa'ee bishaanii keenyaati. Irtiraas immoo yoo ta'e takka fayya keenya kan hin jaallanne diiggaa keenya malee. Kana keessa taate Itoophiyaa taate diiggaa itti dabalamee immoo Oromiyaan tokko Oromoo shanee gaafa jedhamu faannoo gaafa jedhamu diiggaa warra karoora hin qabne sagantaa hin qabne kan uummataa hin qabne warra ittiin birrii nama qabee nama guddaa safuu nama balleesse qarshii gaafatu. Kanatu jira kanatu mootummaan dhiiga isa uummataa hin jiraanne isa kan dhuunfaatiin ittiin badhaadhuu barbaadu tokko kan hubatee shanee keessaas galaa jiru jira kan faannoo keessaa galaa jiru jira kan itti galuudha akkaataatti saamu dhabee mootti deebi'aa jiru kana irraa baruun itti dammaquun mootummaa bicha miti kana eegu jechuudha. Mootummaa bicha miti kan miidhamu uummaticha miidhamu uummanni nageenyaa ofii yoo eeggate ceenee wamti nu ayyibaarii sin arganneef hin jiru. Wamti nu waan jenne waan karoorfanne nadaajidha kaasee lakkaameen dhumu jechuudha. Kanaafuu hundi dhibba gaheeraa miti itti hojjetamaa jira, jijjiiramaa jira, hubatamaa jira akkuma sila gidewaa sabuu waa'ee galii irratti kana polisiin uumanii sirriitti akka hirkaddi godhu akka uummanni hin saamamne rakkoo qabutti sirreessaa deema jechuudha. Kan jala sababu miti tokko warra qonnaan bulaatiin taa'aa jiramu unkaa jiramu warri daldalu akkam jedhamee to'atamee hordofamee jijjiiramni dhufaa jiru. Kanaafuu wamti amma fakkeenyaaf Tigraay achi kaasee maalu mootummaan adiiguuf jechuudha. Wamti adiifachi mootummaa gaafa jedhamu nuyi jechuudha. Eddee baanee dhumne waan nuun jedhamaa jiru amma waan nuun jedhamaa ture isa kana hubachuu qaba waan darberraa waa barachuu qaba namni isa yaadachuu qaba. Malee algaa ta'ee wamti waa sirraa jiru amma sakanii kan jaarsoo amma jedhamu nun beeknu gaafa jedhamu uummanni 300 wayi du'eera kana nurraa wareega mootummaan isa kana itti siqeenyaan mootummaadhaan wal dhagaame namni manni jaarsoo aduu jedhu jira natti hin fakkaatu mootummaadhuma ta'e geggeessaa tagargadii ta'e namni uummanni tokko gara malee Indua namni jedhu isa kana keessan jiru wal dhagahuun wal hubachuuniif mootummaadhaaf uummanni walitti siqee waliin mari'atee kallattii kaa'uu qaba. Sumaaleen kun Sumaalee Itoophiyaa natti fakkaata. Jarana waan danuudha dhaqee kan jarri yoowwana waa jedhu inni kun waa jedha wal dhagahu yeddu seenanii walitti naquu dhiifamee sirriitti jaarsolii keenya beektota keenya hayyuu keenya yoo wal dhagaa mootummaan namni dhuunfaayyuu ijoollee ofii isa duuba isa diimaa isa gurraachatu
naa caalan jedhu jechuudha. Mootummaadhaas hundinuu wal qixxa. Waan Oromoo ta'eef rakkoo qabaate saba sanatti darba ta'e ishiin jedhu waan Oromoo ta'eefis miidhamu jedhu wal qixxummaa sabnariinuu wal qixxummaa waan argachuun isaa malu argatuudha malee tokko illee tokko jiraachisu inni ergasii darbe. Kanaafuu isii tokkitti waa'ee kan waja tokko jira kan butaayyee danda'a irratti mootummaan baay'ee dhiisaadha. Arraffamaa dhiisaa jira gide tokko gadhiisee eenyu ta'eedha. Olaantummaa seeraa kabajameera. Waan manni murtii qajeelfamni mana murtii mootummaa Itoophiyaa irratti murteesse nus hin deeggarre. Garuu immoo ilaalees immoo dhiisee mootummaan immoo sirriitti bakka dogongoraa isaa ofirratti harkii dhiisus hin danda'a. Isa mootummaa beeka. Utuu walii irra darban hundattuun tola jechuudha. Inni ba'us immoo of baratee bakka rakkoo kootee daa jedhee yoo sirreetti eenyu ta'e mootummaadhaan namni hidhamuu achitti waan qallabuuf bu'aan qabu. Kamiifuu inni guddaan tokkummaa wal dhaga'u tokko ta'u walutubu nageenyi immoo kooti jedhanii eeggachuun akka amma keessanii kan amma gaddaddee tokkotti nammee jiru fardiin sun hordoof iddoo kanatti kaabineen akkanaa ganda akkanaa taanaa akkanaatti godina akkanaatti akkana godhaa jirti asirroobtu maal jechuun qabsoo hin deeggaranna mootummaa keenya mootummaa amantaan kun maaluun kun kan caatii inni caatiin araamummaa caalaa alaalummaa caalaa ulamaan ol bahe ulamaan guddaan ittiin waayiman gaafa kanaf kishish godhu isa kana of ilaaluu qaba. Gattaa'ee eenyuun wayi ta'u beekaa keenya abbaa amantaa keenyaati gattaa'ee dhaga'uu qaba. Waan caatii waan inni nu godhaa jiru kan argee bicha miti akkuma isin kaaftan bakka hunda jira garuu hojii nu hiikeera. Hojiin hiikamaadha jechuudha waa'ee caatii kanaan qabate. Argeen qaama isaa hojjechuu danda'a maali dinagdee isaatis maali isaatis. Gadaba mootummaanis itti tolchaa akka namni miidhamnetti garuu warri ulamoota keenya rabbumaan sodaachuu qabu jechuudha. Waan namni taa'ee nu burjaajessu kana dhiisanii gar tokkotti miidiyaan kun hunda miidiyaan bu'aa guddaa oo qabaata saddee tokko mitti qaawwa guddaa qaba. Kanatti ol bayariin otiif tokko maalitti ol bayaata kana maal akka isa kana utuu sirriitti nu dhaabamee ulfaadhaa nu galatoomaa jecha mootummaa kana bira immoo maaluu yoo akkamta yoo bira dhaabannee cee yoo bakka ilmoo keenyatti rakkinan dabarsinu jenne mootummaa kana bira dhaabachuun keenya dirqamaan jedha ulfaadhaa galatoomaa sin jedha.